Agaygar Uma Marsbrati Fitufel Bulman Yesar Chasa Khatur Warani Kab Ethiopia Amale Mari Farara Nufwa Yechurat Targam Waram Biyolla Ertra Dabalati Khalata Kakati La Ethiopia Khisa Godama Jirun Elman Namamek Akumat Be Kamura Kotatus Khasara Waran Kanadak Abagana Jedam Dul Ethiopia Tif Ertra Bifkandawa Tain Kalat Chufan Wera Rajra Chusati Ngoch Duguk Sanyi Kaisar Mandur Godamir Rama Tigray Khesa Tilaluf Jirt Khajar Duren TPLF Dabrazion Gabra Mikhail Alaya Turban Dabkhe UN Barrese Lol Toti Isayas Afa Work Ethiopia Khesa Bate Waran Khunda Bachu Marine Ararata Dunyanjal Kabdak Kitfut Gapa Ok Obi Wagadabr Kondal Tot Waran Ethiopia Tif Ertra Gare Amara Tif TPLF Khawaran Tigray Khesa Yakra Watangubakhet Itfufu Khabes Yeti Joe Biden American Kara Ergama Adasi Mike Hammer Gulan Ibaja Jaba Gudatur Halum Khanan Dub Iotan to Yuri Finfinner Rakau Nisa Dubata Makale Kubachum Bakbuto TPLF Pampare Bi Ola Djibouti Waltukoraturu Sake Beto Tibare Garen Adbilis Basa Umat Tigray Alaya Khales Dilbat Fulban Kudanitoko Fakortimat and City Mari Arara Tabat Gamta Afrika Dursa Jadanin Fuda Dijachu Nisi Odumida Duje TPLF Farmandur Jar Summa Gamta Afrika Khamormon President Kenya Buru Kenyatta America Amole Bramale Gamta Afrika Khanin Fuda Dijette Dabane Amgaru Mari Arara ta United States of America to sponsor Djibouti Gagesu Jirjan Tanam Bak Buto Talam Geta Chora Dative General Ark Angabratin Saifila Chusit Alaya Bana Khawaga Ara Utopia Ilal Chisungadla Kifte American City Waga Hara Ethiopia Jechum Barkum Lamaf Kudanishani Khanan Nagam Bue Sagale Ukasa Agaw Isun Hawiten Kajet TPLF Marine Arara Gamta Africa Tunjars Walabatif Amul Tajabdota Tinde Garam Tajanan Ukas Walo Hamut Amnegar Nagat Ufuf Kopi Jirjachul Lapsi Oguri Umat Tigray Rakhafa Mekar Karsina Moma Bana Godamun Ajaj Libu Urale Khanena Kabankip Ibsa Akdebu Khagafa Tigaren Tigray to Marine Arara Khagoda Move Jirtutun Kamole Hundof Kesa Tamachuk of the Fajechung Gava Gafigare Finkel to Tigray Khan Hordofe Debi Khaken Duren Abat Gamta Africa Ab Musa Faki Dar Summa Gamta Africa Fudachu TPLF Khan Dinkasi Fachung Kamole Lamanu Ukas Abdi Hasaw Kalati Tasisun Mari Arara Abat Gamta Africa Tin Hogganam Tek Amole Walabata Idila Dunyal Office Dartij and Tanaf Kopita Basis Gamatan Africa Khawaranka Ethiopia Khan Kesa Gare Shabiati Fels Egenafa Walin Abat Jedame Himatam Khunga Fik Amole Talaman Ratum Down Jars Ugata Ufino Jatjachun Sabdi Guddoje Debi Duregamta Africa Khan Simachun full Twitter of Debi Khan Ministry Aja Al America Antonio Blinken American Umat Ethiopia Chinat Abat Nagan Akbuf Wan Kamnichufan Isa Walin Jirjechu sa full Twitter Isawabe Fan Motuman Biltigna Wa Michigare TPLF Khan Ilal Chisun Agodun Tumboch Amtuwan Nidubato Kolen Age Khata Tuti Amoga Misagula Lembakbuto Tilam Redwan Hussein if Dr. Gediot Mot Os Geta Chura Dafa Walargani Motuma Abi Ahmadi Tif Tapatu Jedan Ethiopia Tif Ertra Wana Tibana Bananin Shirao Dabalate Dowan Heduk Abachu Ibsan Atijan Wana Tipelaf Kun Kalesa Galgala Full Bana Kursa di Barakumala Maf Didamilama Warana Gagefama Joyal Sudan Ibsabu para TV na ni charatikan nanin humnon ni Rana Biyota Lamani Kalati Ertra Nurati Duludan Shiraro Tuatani Jujadan Kanamales Adameti Hal Nabri Adar Kain Tuata Movie Mai Sabir Kabachuf Warana Akajiran Ibsan Mai Sabir Tabatani Jujudan Halayaro Amma Waranan Wal Kabate Juru Ibsan Ibsa General Tadla Sakun humnon Tigray Warana Dabani Mari Debie Gamta Afrika Jalata Gefamuratir Machuraf Pito Waita Ibsan Titausa Waranichi Hamate Itufu Isa Agarsiza humnon Tigray Barahara Ethiopia da Fulbana Kurta Barakumala Mafidamilama Ibsa Basanin Bari Araran kan sagalen ukasa ittihin dhagamne waran dhabbate marin naga akka gefamu waamicha taayisanii turan waamichi humnoonni Tigray kun jaarmaalee idila addunyaa kanneen akka IGAD gamtaa Afrikaa UN gamtaa Awurooppaatii fi biyyoota akka USA fi Jarmaniitiin simatamee jira. Waraana kana yeroo fi bakka kamittuu dhaabuudhaaf qophii ta'uu kan ibsu mootummaan federaalaa
marii nagaatiif waamicha humnoonni Tigraay dhiyeessan irratti hanga ammaatti deebii hin kennine. Ajajaan humnoota Tigraay kun waraanni Itoophiyaadha ajaja bahaa irratti jiru karaa Eertiraatti qajeeluudhaan humnoota Eertiraa waliin wal ta'anii kallattii lamaan humna jabaa hiriirsanii jiru jedha. Akka isaan jedhanitti kallattiiwwan lameen Shiraaroo fi Baadimmee jechuudhaan ibsan. Qondaalli kun kana haa jedhu malee dhimma kana irratti gama mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraatiin hanga ammaatti wanti jedhames hin jiru. Ajajaan kun ibsa isaanii keessatti humnoonni isaanii lolaa jiran adeemsa waraana isaanii keessatti sagantaawwan boqonnaadhaan qoodaman qabaachuu eeree jira. Akkasumas Addagiraat Shiree to'atanii isa booda Maqalee galuu fedhu daandii gara Taanbeen geessu cufuu karoora qabu jedhan. Akkaataa karoora kanaatiin dhumarratti humnoota Tigraay meeshaa hiikkachiisuu fedhu jechuudhaan ajajaan kun ibsan. Yoota shanan darban waraanni itti fufinsaan addaawwan waraanaa garagaraatti gaggeeffamuu ibsanii waraanni Itoophiyaa riqicha takka zeecee daddabbititti dhiyaachaa jiraachuu ibsan. Marfamnee jirra kanaafuu karoorri keenya ofirraa qorachuudha. Isaan akka nuti harka kennannu fedhu haleellaa hammaataa uummata Tigraay irratti gaggeeffamaa jiru jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiru. Kana malees guyyaa kaleessaa fi har'aa dirooniiwwan haleellaa magaalaa Maqalee bakkeewwan garagaraatti raawwatamuun lubbuu namootaatiif baduu maddeen hospitaala BBCdhaaf mirkaneessanii jiru. Haa ta'u malee ajajaan waraana TPLF kun waraanni kaaba Itoophiyaa furamuu kan danda'u marii karaa nagaa qofaan ta'us eeranii ibsa isaanii kanaan mootummaan Tigraay marii nageenyaatiif waamicha dhiyeessaa jiraachuu kaasanii nuti kan gochaa jirru ofirraa qorachuudha. Furmaanni dhumaa nagaa qofa waraanni kunis marii nageenyaatiin goolabamuu qaba jedhan. Mootummaan Itoophiyaadhaa himannaawwan Tigraay kaase kanaan iddoowwan garagaraa to'atamuu fi haleellaan diroonii Maqalee irratti raawwatamuu ilaalchisuudhaan hanga ammaatti waan jedhes hin qabu. Loltoonni Tigraay kaaba Itoophiyaa waraanaan miidhame keessa jiran magaalaa naannoo daangaa naannicha biyyoolaa Eertiraa waliin qabdu to'achuu dhabuu isaanii ajajaan loltootaa kun himan.